Jarriyaadin gara madarakittas as nawama aye ulfada jarriyad. Galatoon ulfaatu yaadni waan kana irratti dubbatamu Oromoon hundi kabeeku qabu barri lama uummata Oromootiif bara gaddaa keessumaaniyyuu kutaalee Oromiyaa keessatti wantoonni raawwachaa jiran gaddaa waan baay'ee namatti nama suukaneessuu fi ilmaan Oromoo irratti barri harma muraa harki muraa aanolee Barka 866 kan turedha. Calanqoo fi yookiin ammoo harma muraa aanolee jechuun akkuma kanaan calanqoo jechuun barka 866 kan raawwate bara 2022 immoo kuma beekamu Wallaggaa lixaa keessatti fi Oromiyaa guutuu keessatti harmeen Oromiyaadhaa kan mormi irraa murame harki irraa murame mormi muramuun harmi muramuun Oromoo kan keessatti barri seenaa guddaa Oromoo keessatti madaa hamaa ta'e kan taa'e baramtee yookiin immoo sirna bilee jechuudhaan Oromoon kan seenaa guddaa isin kaasaa ture barri Oromoo 22 bara mormi Oromoo murame jechuun Oromoo seenaa keessatti galmeeffatee dhaloonni qubee jenereeshiniin jarra 21ffaa kan ittiin barus qabu kan ittiin gochuus qabu ittiin yaadatus qabnu keessumaanuu morma muraa wareegamtoota uummanni Oromoo keessaa fi alaa barri 2022 waajjira jabeessuu qaba. Baroota darban walitti bara 863 irraa eegalee waajjira keessumaanuu gootota Baalee irraa eegalee har'a uummanni Oromoo kan ittiin yaadachaatis baroota dheeraaf jaarraa 150 kabajaatis jiru uummanni Oromoo kan ittiin beekuu qabu qabsoo kana keessatti jaarrota hedduuf wantoonni kun taa'amaatis turu har'a ammoo waanjoo gabrummaa kana ittiin kuffisuuf jecha waraanni adda bilisummaa Oromoo dhiiga ofiis kennaas ture dhiiga ofiis ammas lolaasaas jira kufee kuffisaas jira yoo kana jennu ammoo ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa keessa jirru kan biyya keessa jirru dhaloonni qubee jenereeshiniin kun ammoo kan ittiin yaadannu kan aanolee seenaa fi afoolaan dhagaatis turre calanqoo afoolaa fi sagaleedhaan dhagahaa turre har'a ammoo morma muraa ofii ija keenyaan jaarraa 21ffaa kana keessatti Oromoon argite Oromoo morma kee oolfadhuu fi Oromoon ammoo lubbuu teetiif abbaa biyyummaa caalaa lubbuun jiraachuun irra waanjoo gabrummaa daran baroota darban kan uummanni Oromoo ittiin ofii yaadachaa turee fi madaa yookiin ammoo rakkoo hamaa keessa ture jechaatis turre olitti har'a ammoo morma muramaatis jirra. Kanaaf Oromoon ka'ee falmadhu waraanni adda bilisummaa Oromoo ammoo tokko kanaan kaayyoo Oromoo Oromiyaa fi daangaa Oromoof Oromiyaadha jechuudhaan har'as ammoo dhiiga ofii lolaasaas jira. Namoonni hedduun ammoo alaabaa kana waan isheen beeku gaafiin alaabaa tana ammoo uummata Oromootiif waan har'a Oromoon keessa jirtuu fi Oromiyaan ta'aa jirtullee deebii guddaa kan qabu kan. Isa kana yoo jennu wareegama har'a nuti ittiin kafalaa jiru. Oromiyaan dachee Oromiyaas yoo ta'u kunis ammoo gaafa bilisoomnellee wareegamni nurraa hin hafu. Oromoon xumuraa fi bu'uura isaattis daangaa ofiis taanaan gaafa seenus dhiigaan qabatee gaafa ammoo daangaa ofii ammoo mirkaneeffatellee dhiigni Oromoo irraa akka dhaabanne Oromoon beekuu qaba. Kanaaf ammoo Oromoo dammaqi kai yeroo ammaa kana ammoo morma kee oolfadhu jechuun asumaan ergaa koo dabarfachuu barbaada. Keessumaanuyyuu waanjoo gabrummaa hoggaa afran kana keessatti uummata Oromoo irratti taa'amaa jiru waan kaleessa gurraan dhageenyu walitti har'a waan ijaan arginu waan baay'ee nama suukaneessu waan argaatis jiru dhaloota jenereeshinii yookiin jaarraa 21ffaa kana keessatti uummanni Oromoo bakka jirtuu dammaqi waraanni adda bilisummaa Oromoo waanjoo gabrummaa fi abbaa biyyummaa kee sii deebisuuf jecha kan ammaa kana kufee kuffisaa jiru. Kanaaf ammoo warroonni faallaa waraana adda bilisummaa Oromoo yaaddanis Oromummaan isinitti dhagamu Oromummaan dhiiga Oromiyaan biyya keetiif ammoo abbaa biyyaa ta'uun kee yoo wareegama kana kafalte kallattii sadiin qofa kan waanjoo kana kuffifachuu dandeessu kan kuffisuu dandeessu tokko dandeettii qabduun hojjedhu kara biraatiin maallaqa qabduun gargaari kara biyyaatti jiraannaan qaama keetiin iddoo sanitti argamtee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qofatu furmaata Oromoo fi Oromiyaati. Kanaaf immoo uummanni Oromoo yoomis taanaan yoomis furmaanni Oromoof Oromiyaadha waraana adda bilisummaa Oromooti. Haa jabeessinu waliin haa tiffannu biyya keenya immoo waliin bilisa taanee jiraachuuf tokko taanee wal gurmoofnee tokkummaan afaanii miti tokkummaan gaafa shinniggatti bara 1880 keessa taasifamaa ture yookiin bara 1980 kan taasifamaa ture tokkummaa namoota 11tiin namoonni 11 sun ammoo Oromiyaa fi alaabaa tanaaf jedhanii wareegaman maqaan tokkummaa jedhu ammoo haala salphaan ka'uu hin malle ture haa ta'u Oromoon tokkummaa jechuun afaanii miti hojiidhaan agarsiifnuun dhaamsa kiyya kan xumuraati ammoo lubbuu keenyaa oolfannuu caalaa morma keessan tiffadhaa Oromummaan dhiiga Oromiyaan biyya waanjoon gabrummaan kufti waraanni adda bilisummaa Oromoo ammas ni mo'aa na jenna kanaaf ammoo galatooma ulfaadhaa.
Jaalli keenya yaada babal'aa yaada ka'uu qabu akkasumas yeroo ammaa kanatti waan Oromoof Oromiyaan keessa jirtu gadi fageenyaan nu ibsaniiti jiru jechuudha. Egaa yeroo kanatti Oromoon maal gochuu qabaa? Oromoon gara kamitti deemuu qabaa? Waan jedhurraa gabaabseema yaada isaaniitti dabalaa jechuudha. Wanta inni irraa dubbadhu hin jiru isaanillee waan hedduu kaasanii ogeessi gaafa nama dura haasa'u dubbii nama jalaa fixa kan Oromoon jedhu sana argineeti jirra jechuudha. Kunoo kallattiimaan uummanni keenya bifoolaa adda addaatiin kallattiilee adda addaatiin yaadaan wal mufachuu wal dogoggorsiisuu dandeenya. Haa ta'u garuu yeroon nuti amma keessa jirru yeroo akka Oromootti Oromoo taanee dhaabbanne dhimma Oromoof Oromiyaa dubbannu qofaa jechuudha. Har'a ilaalcha siyaasaa, ilaalcha dhimma amantaa, ilaalcha yaadaa qabaachuu dandeenya. Kun rakkoo miti. Ilaalcha yaadaa qabnuuf garaagarummaa amantaa qabnu haa bulfannu. Boriif haa bulfannu. Bor gaafa bilisoomne gulantaa baay'eetu nu eeggata waan ta'eef wal qeequuf wal arrabsuun guyyaa saniif nuuf haa ta'u jechuudha yaa Oromoo. Yeroo kanatti wanti nuti furmaata jennee yaannu yoo jiraate tokkoof tokko tokkummaadha jechuudha. Erga tokkummoomne maal goona? Wanti nuti gochuu qabnu tokkoof tokko wanti Oromoo bilisa baasu qawwee qofadha jechuudha. Kallattii dandeenyuun bifa dandeenyuun ijaaramne ilma Oromootti qarree Oromoof qeerroo Oromootti rasaasa bituu danda'u qabaa jechuudha. Kana gochuun immoo ofii keenyaaf jenneeti malee waraana har'a bosona jiru miti jechuudha. Waraanni har'a bosona jiru tapha meedaa dirree bosonaa keessatti taphatamu akkamitti akka taphatuuf akkamitti akka goolamu bareecheeti beekaa jechuudha. Har'a kan du'aa jiru waraana bilisummaa Oromoo miti. Uummata Oromootu mana keessatti du'aa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hidhachuuti qaba. Waan manaa qabuun, billaa manaa qabuun, dheeboo fi gaachana manaa qabuun falmachuuti qabaa jechuudha. Yoo kana ta'e qofatu biyyattiin sun bilisa baatee jijjiirama agarsiisuu dandeessi jechuudha. Har'a Oromoo daangaarra buqqeef maallaqa gumaacha gochuufi miti. Har'a soorata bituufi miti. Hawaasa sana yoo danda'ame rasaasa itti bitanii qeesni irraa buqqeetti deebisuu danda'uuti qabaa jechuudha Oromoon. Gaafa kana jennu har'a rasaasa yoo hin bittu ta'e boris ganda itti aanutu buqqaa deemaa jechuudha. Soorata rakkoon qabu allaattiidhaa fi simbirroo nama miti kan sooraa jiru waaqa uumetu sooraa jira jechuudha. Kana lafa inni qubatee fi Oromoo inni bira qubate soorata isaa danda'uu danda'a. Nyaachisuu obaasuu danda'a. Garuu rakkoo isaa hawaarawaa rakkoo isaa bu'uuraa sanatti furmaata gochuu hin danda'u jechuudha. Rakkoo isaa bu'uuraa sun qeerraa buqqeetti deebi'ee jiraachuudha jechuudha. Har'a qe'ee inni irraa buqqeetti yoo deebisuu danda'e qofatu Oromoo baraaruu dandeenya jechuudha. Haayyoliin Oromoos please yeroon kun yeroo itti ajandaa adda addaa walitti uumnee teenyee wal ilaallu miti. Hayyummaan keenya har'a saba keenyan gargaaru yoo ta'e, aktiivistummaan keenya har'a saba kanan gargaaru yoo ta'e, bu'aan aktiivistummaa keenyaa, bu'aan dooktarummaa keenyaa maalidha? Hiikan qabu jechuudha. Hawaasa keessaa dhalanneef hawaasa keessatti namummaa keenya barre eenyummaa keenya irraa dhaallee guddanne sana har'a waan dandeenyu bira haa dhaabbannu. Qabsoon gitaaf gitaa geggeessuu qofa miti. Qabsoon akkuma jaalli kee jedhee bifa sadii hin jirti jechuudha. Tokko qabsoo gitaaf gitaati. Dirree seenanii diina waliin falmaa hadhooftuu sana geggeessuudha jechuudha. Lammaffaa diinagdeedha jechuudha. Diinagdee jechuun wiirtuu lafee dugdaa qabsootti waan taateef diinagdeen qaama qabsoo keessaa isa lammaffaa jechuudha. Sadaffaa qabsoo yaadaati. Yaadaan waraana keenya bira dhaabbachuu hawaasa keenya tokkummeessuu danda'uuti qabnaa jechuudha. Kana sadaniin qabsaa'uu hin dandeenyu yoo ta'e garuu akka Oromootti filannoo tokko qabnaa jechuudha. Filannoon sunis maa inni dhimma qabsoo Oromoo irraa dubbachuu dhiifne, gufuu qabsoo sanaa ta'uu dhiisne, faallaa qabsoo sanaa deemuu dhiisne, afaan keenya qabannee taa'uun yaada gaariidha jechuudha. Maaliif waan hin beekne irraa dubbachuurra, waan hin beekne irraa haasa'uurra, waan hin beekne qeequu fi yaada kaasuurra of qusanneetu gufuu qabsoo sanaa ta'uu baanne yoo bilisaan teenyu hiika qabaa jechuudha. Qabsoo sana nama tarkaanfachiise keessaa nus nama tokko taanaa jechuudha. Soo kanaaf yeroo kanatti furmaata nuti qabnu tokkoof tokko waraana keenya waraana har'a falmaarra jiru
qabsoo gitaaf gitaa geggeessaa jiru cina dhaabbannee gara fuulduraatti akka inni tarkaanfatu taasisuun dirqama Oromooti waan ta'eef Oromoon kana irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf haasaa jaalli kiyya haasaan irratti gabaabamatti kana yeroon jedhu kallattiimaan egaa Jaal Huseen Abbii yaada dabalataa yoo qabaatan itti nuuf dabalaniitu kallattiimaan gara Jaal Jibriilitti yookaan immoo Jaal Dilbiitti ceenaa jechuudha. Ayyee hangasitti turtii gaarii Jaal Huseen waliin. Ayyee carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa isiniidha. Guyyaa akka har'aa kana arguudhaaf wareegamtoota meeqa uummanni Oromoo jaallan qaqqaalii meeqa wareegee guyyaa kana guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan ammoo injifannoo waraana bilisummaa Oromoo godhe jechuudha. Guyyaan kun maal ammajii tokko jechaan gaafa waraanni bilisummaa Oromoo kun injifannoo uummata Oromooti. Injifannoo uummata Oromooti jedhe keessaa guyyaa rasaasa dhukaasee lemoo qinxoo jechuudha. Guyyaa san irraa kaasee uummanni Oromoo akka fi bakka haalli itti mijate hundatti mana dukkanaa keessatti illee gizee ifni mana hin mul'atin illee ayyaaneffataa ture. Hadha galata rabbiin haa ga'u uummanni Oromoo badhaan lafa jirutti ammajii guyyaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo jedhee kabajachaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo injifannoo kana galmaan ga'uudhaaf maaltu isa barbaachisa? Jaallan kiyyaa naan durallee jedhanii jiru. Tokkummaan afaaniin qofa osoo hin taane tokkummaa jaallan keenya shinniigatti wareegamanii namni 11 shinniigatti wareegamee nu argisiisan san hojiirra oolchuu fi hojiitti hiikuun dirqama Oromoo maraati. Kanaaf tokkummaa afaanii qofa faarsuun gatii hin qabu. Uummanni Oromoo waan qabuun akkaataa itti danda'amee bifa itti danda'ameen waan danda'een waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee waanjoo gabrummaa kana yeroo gabaabduu keessatti osoo lubbuu isaatti dheeressuu hin taane lubbuu isaatti gabaabsee ofirraa wobbaafatuun dirqama Oromoo hundaati. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu jechuudha. Jaarraa hedduu keessatti illee uummanni Oromoo sossobamuun injifannoo fidee harkaa fuudhamuun hedduu isaan akka seenaatii fi gochaan argaa turre kanarraa bilisa ta'ee waan qabuuf waan danda'uun guduunfaa gabrummaa kanatti godhu warroonni asiin dura karaa nagaa jedhamee sossobamaa tures karaan nagaallee waan cufaa ta'eef waan dandeenyu ulaa dandeenyuun hayyoonni beektoonni aktiivitoonni karaa hunda Oromoodhaaf banaa gootanii waan danda'e waraanni bilisummaa Oromoo bira akka uummanni Oromoo dhaabbatu waamicha keessan yeroo ammaa kanatti yoo hin goone hayyummaan keessanii aktiivitummaan keessanillee uummata Oromoo hin fayyadu jechuudha yoo kanarratti hin hojjenne. Kanaaf tokkummaan ka'ee uummanni Oromoo ka'ee waraanni bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee mootummaa gabroonfataa faashistii kana ofirraa kuffisee gara bilisummaa ofiitti ce'ee waa hedduutu nu eeggata saniin alatti Oromiyaan dacheen Oromiyaa saamamtee bakka meeqaan hulaan itti banamee uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti lubbuun isaa akka horiititti uummanni Oromoo safuu aadaa duudhaa mataa isaa qaba. Nama dhiisii biqiltuun uummata Oromoo biratti kichuu lafaa dhufu hin murinaadha. Oromoon biqiltuma ol biqiltu kana jechuudha. Yeroo ammaa kana lubbuun ilmaan namaa ilmaan Oromoo biqiltuu sana hanqattee yookaan beellada hanqattee akka horiititti gogaa irraa kaafamaadha. Kanaaf kana hunda hubatee uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee akka mootummaa kana ofirraa kaasuu isiniin jedha. Galatoomaa fayyaa ta'a. Ayyee ulfaata fayyaa ta'a. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a Jaal Huseen yaada bal'aa nu kaastanii waan hafe jettan itti nu guuttanii ulfaadhaa irruu keessan rabbitti isiniif haa guutu isiniin jedha asumaanii.